Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenya salaamtaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan isinitti himu an Umar Sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa Aguloo bakka jedhamutti taatee guyyaa lama dura ta'e wal qabatee kumaandi poostiin ilmaan Oromootiin loon Amaaraa fidaa jechuun nama 15 hidhamuu jiraattonni madda nageenyaaf himan. Eela saawwii Oromoo bishaan itti dhugutti kan summii naqee gocha suukanneessaa kana kan dalage osoo seeraaf hin dhiyaatin Oromoon ofirraa ittiseef jecha abbaa yakkaa ta'e namni 15 har'a Aguloo irraa hidhaa jiraachuu mirkaneeffannee jirra. Gama biraatiin aanaa Artummaa Fursee Caffaa Waabee bakka jedhamutti saawwa Amaaraa armaan dura gaafa lola bitootessa 20 bara 2021 fuudhame deebisaa jechuun namoota hedduu reebanii akka isaan baqatan ganda isaanii gadi dhiisanii godhamanii akka jiran maddi keenya kun itti dabaluun ibseetiin jira. Kumaandi poostiin uummata kana kan dararaa jiru kallattima saniin masnoo lafa jedhamu irra kan qubatee jiru yoo ta'u kumaandi poostiin kan Oromoo waan fedhe yoo gaafate irraa dhabe namni waan irraa dhabe sun akka adabamu murtiin darbee jira. Akkasumas dubartii Oromoo huccuu isaanii akka irraa miican ajajni itti kennamee jira. Kumaandi poostii kana irraa akka huccuu miicu dirqamni dubartoota Oromoo irratti kennamee jira. Oduu itti aanuun obbo Jawaar Mohaammed faan guyyaa har'aa dhaddachatti utuu hin dhiyaatin hafan. Galmee himannoo obbo Jawaar Mohaammed ilaalchisee beellama waxabajjii 21 taa'ame irratti xalaayaan mallattoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaatii fi obbo Dajanee Xaafaa qabatee manni murtiif argameen ajajni manni murtii kabajamaa waan hin jirreef kana booda dhaddachatti hin dhiyaannu jechuun isaanii ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni galmee isaa jala jiran marti mana murtiitti dhihaachuu dhabuu isaanii abukaatonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo OMN'tti himaniitiin jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakka lidataas ajaja dabarseen bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii hidhamtoota kana guyyaa har'aa jechuunis waxabajjii 29 akka lakkoofsa biyyaatti dhaddacha akka dhiyeessu gaafatee ture. Haa ta'u malee hidhamtoonni siyaasaa kun beellama guyyaa har'aa irraa of hambisuun iyyata mana murtichaaf akka ergan obbo Kadir himaniitiin jiru. Iyyannaa hidhamtoota siyaasaa kanas nuti kan hidhamne hidhaa siyaasaa waan ta'eef murtii siyaasatu nu hiika jechuun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduun manni murtii bilisa isaan baasee poolisiin deebisee butaa waan jiruuf mana murtiirraa haqa arganna jennee hin abdannu jechuun barreessuun isaanii abukaatoon isaanii kun himee jira. Mana murtichaas iyyannaa hidhamtoota siyaasaa kanneen erga ilaalee booda akka lakkoofsa biyyaatti adoolessa 21 bara 2013tti bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii hidhamtoota siyaasaa kanneen akka dhiyeessu ammas ajaja dabarsee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu keessatti waboo barbaadaa jechuun dargaggoota fi hawaasa naannoo sanii bulchitoonni gandaa milishaa waliin ta'uun dararaa jiraachuun gabaafame. Akka gabaafamaa jirutti dargaggoota uummata naannoo waboo deemaa barbaadaa yoo barbaaduu diddan isintu shaneedha jechuun hawaasa naannoo afaan qawween dararaa jiraachuun beekame. Aanaa Gooroo guutuu magaalaa keessatti adoolessa 6 bara 2021 galgala naannoo sa'aatii 3tti ijoollee xixiqqoo 15 waboo barbaaduu diddan jechuun qabanii hidhanii jiraachuutu gabaafame. Akka gabaasni naannoo sanaa bahaa jirutti namoonni uummata naannoo sanaa dararaa jiru itti aanaa abbaa araddaa kan ta'e Haqilee Aliyyi, Rashaad Muusbakar, Saaladdiin Abdukariim, Anwaaree Muhammad Bakar kanneen jedhaman yoo ta'u dargaggoota naannoo fi hawaasa Gooroo guutuu baatanii waraana bilisummaa Oromoo adamsuu qabdu jechuun dararaa akka jiranii fi warra didees qabanii hidhaa akka jirantu gabaafame. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo baatiiwwan hedduuf mana hidhaa kaampii waraanaa Galaan kan daandii baaburaa cinaatti argamutti yeroo dheeraaf mana murtiitti osoo hin dhiyaatin turanii fi kanneen manni murtii bilisaa fi mirga wabiin gadi lakkise dabalatee poolisiin afaan qawween ugguree kaampii waraanaa ukkaamsee jiru. Adoolessa 7 bara 2021 lafa barii konkolaataan fe'amanii bakka geeffaman akka hin beekamne namoonni ijaan argan sagalee qeerrootti himaniitiin jiru. Akka namootni ijaan argan jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa kaampii waraanaa Galaan kan daandii baaburaa cinaa jiru keessaa konkolaataa akka taataa jedhamuun afaan barii fe'amanii akka baafaman kan argan yoo ta'u qabatamatti garamitti akka fe'aman beekamuu baatus akka odeeffannoon bahaa jiru mul'isutti hidhamtoonni kunneen gara mooraa waraana Awaash Malkaa jedhamutti fe'amanii geeffamuu akka hin oolles odeessi arganne ifa godha.
Ammaan duras hidhamtoonni siyaasaa hedduun itti gaafatama sabquunnamtii uummata ABO Jaal Baattee Urgeessaa dabalatee qondaalli ABO gameessa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa erga manni murtii bilisa isaan lakkisee humni poolisii mana hidhaa irraa yeroo bahan balbala irratti eeguun kaampii waraana galaan jiru bulchuun gara Awaash akka geessanii hidhanii jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduma wal fakkaatuun dhiyeenya kanaas hoogganaan olaanaan ABO Jaal Abdii Raggaasaa erga mana hidhaa irraa bahee humnootni tikaa poolisiin ukkaamsanii mana hidhaa Alamangaanaa jedhamutti guyyoota muraasaaf erga hidhaa turanii booda gara kaampii waraanaa galaan kan daandii baaburaa cinaa jirutti geessanii ukkaamsuun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan hoogganaan olaanaan ABO Jaal Abdii Raggaasaa yeroo ammaa kana hidhamtoota kaampii waraanaa galaan jiran waliin fe'amee gara Awaash deemee fi achumatti hambifamee hidhamee jira kan jedhu odeessi bahaa jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaatiin Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo xiyyaarri kibxata namoota 28 fe'ee Raashiyaa bahaa irraa ka'ee achi buuteen isaa dhabamee ture caccabaan isaa argamuu aangawoonni himan. Xiyyaarri AN-26 kun buufata pilaanaa qabachuuf sa'atii eegamaa turerraa xiqqoo dursee to'annoo tiraafikaa qilleensaa waliin qunnamtiin isaa adda cite. Balaa kanarraa namni lubbuun ooluu hin jiraatu jedhamee yaadama. Qubachuuf sa'atii eegamu daqiiqaa 10 dursee buufata xiyyaara Paalaanaa irraa kiiloomeetira 9 fagaatee wal qunnamtii xiyyaarichaa waliin ture akka bade qondaalonni himu. Gabaasichi hin mirkanoofne jedhamus xiyyaarichi yeroo lafa qabachuuf jedhutti dhakaa rukute jedhu qarqara galaanaatti kufee jedhamees yaaddama. Ibsa marsariitii bulchiinsa naannoo Kaamchaatikaa irratti ba'een bulchaan naannichaa Vilaadimiir Soloodoof caccabaan xiyyaarichaa qarqara galaanaa irrattii fi galaanicha keessatti argamee jedhan. Daa'ima tokko dabalatee hojjettoota xiyyaaraa 6 fi imaltoota 22tu xiyyaaricha irra ture jedhu aangawoonni. Hoogganaan bulchiinsa Paalaanaa imaltoota kunneen keessaa tokkodha. Itaalii fi Ispeen dorgommii Awurooppaa mo'atanii darbuu irratti walitti aansuun yeroo 4 argan. Amma abbaan mo'ate Ingilaand yookaan Deenmaark keessaa kan mo'atu waliin waancaaf kan taphatu ta'a. Biyyoonni lameen waltajjii dorgommii Awurooppaa irratti walumaa gala yeroo 7 kan waliin taphatan yoo ta'u, daqiiqaa 90 keessatti Ispeen kan mo'atte bara 2012 keessa taphicha Ispeen 4-2 mo'atte. Bara 2016 immoo Itaaliin biyyoota 16 keessa darbuuf dorgommii taasifameen Ispeeniin mo'atteetti. Ispeen waancaa Awurooppaa kana yeroo 4ffaaf mo'achuu barbaadde. Itaaliin ammoo bara 1968 qofa waancicha mo'ate. Taphni kun Wembley Istaadiyeemii biyyaalessaa Ingilaand irratti gaggeeffama. Taphni Ingilaandii fi Deenmaarkis achumatti boru kan gaggeeffamu ta'a. Gama lamaaniinuu deeggartoonni baay'een argamu jedhamanii eegamu. Sababni isaas namni Ispeen yookaan Itaalii irraa gara UK'tti imalu adda bahee turuu kwaaraantaayinii galuu qaba waan ta'eef. Pireezidaantii Waaldaa Kubbaa Miilaa Itaalii Gaabireel Giraaviinaa deeggartoota eeyyamamu 60,000 keessaa tikkeetii 125 akka kennameef himan. Sirrii miti Itaalii fi Ispeen irraa deeggartoonni hin jiran jedheen leenjisaan Itaalii Rooberto Manciniin. Namoota muraasa duratti taphachuu irraa uummata fuulduratti taphachuun gaarii sun miidhagina ispoortiitii jedhan. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture ana Sa'iid Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaa baruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.